Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitoota 38 bara 2015 harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Tamsaasa sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraas darbu eegalee jira. Sagantaan keenya irraas qophii addaa tokko irratti xiyyeeffata. Kunis gamaggama haala keessoo dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo fi ayyaana dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo yeroo ammaa kabajamaa jiru ilaalchiseeti. Akkasumas Gaaffiif deebii dargaggoo Ahmed Mohammed Bosona Baalee garee tumsa qeerroo keessaa waliin taasifne qabnaa nu hordofaa. Wallee warraaqsaa isin affeerruttis bohaaraa. Qophii waliin kan isin waliin turu an Ayyaanee Kaayyooti. Gamaggama dhaaba maxxantuu OPDO fi ayyaana ishee. Tokko ayyaana hundeeffamaa kabajuu irratti akkuma beekamu dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoon yeroo ammaa hundeeffama ishee kan waggaa 25ffaa kabajuu irratti argamti. Kabaja hundeeffama kana irrattis miseensota OPDO osoo hin taane koree hojii raawwachiistuu EPRDF fi dhaabbileen EPRDF hundeessan akkasumas deeggartoonni dhaabawwan kaanii irratti hirmaachuu irratti argamu. Kunis sababaan isaa uummatni Oromoo dhaabni OPDO dhaaba maxxantuu ta'uu fi Oromoo fuuldurallee bu'aa kamuu akka buusuu hin dandeenye haalaan beeka. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti humnaa fi sodaachifamuudhaan haa bahamu malee kabaja kana irratti hirmaachuuf fedhii akka hin qabne wayyaaneen illee haalaan beekti. Bakkeewwan garaagaraattis uummatni ayyaana OPDO kana osoo hin bahin qaanessee bakkeewwan birootti ammoo bahuudhaan diddaa dhageessisuun ayyaanni kun milkii akka hin arganne taasifame. OPDO'n uummatni Oromoo gamtaadhaan bahee akka ayyaanessuufiif fedhii olaanaa qabaatullee akka ittiin milkoofne waan beektuuf wixinee lama lafa kaawwatte. Wixineewwan kunneen ayyaanni OPDO bakkaa fi guyyaa kabajamutti tajaajilawwan hawaasaa fi piroojeektiiwwan hojjetaman maqaa eebbisiisuun golgu. Fakkeenya galma aadaa fi seenaa Oromoo irratti maqaa eebba galma kanaan ayyaanni kabajame. Kun bakkeewwan hundumaatti kan miseensonni koree gidduu OPDO muraasni irratti argamuun taasisanidha. Jimmaa, Aamboo, Naqqamtee fi kanneen biroo keessatti uummatni akka argamuuf tajaajilawwan hawaasaa golga godhatan. Deeggartoonni fi miseensonni dhaabota EPRDF sadan akka ayyaana irratti hirmaatan waamicha taasisu. Bakkeewwan ayyaanni OPDO kabajaman maratti parsantii 50 ol kan ta'an miseensota dhaabota EPRDF sadan hafanidha. Tiishartii fi waan maqaa OPDOdhaan maxxanfame uffachuudhaan miidiyaadhaaf akka tolutti hojiin kun hojjetame. Kun konkolaataawwan magaalaa Finfinnee keessaa kan uummataa ta'an irratti alaabaa maxxansuu fi kaaniinis kan hojjetamedha. Sababni kanaas ayyaana OPDO kana keessatti mallattoo kanniisaa maxxansuudhaan duulli na filadhaas waan gaggeeffameef dhaabbileen kaanis deeggaruu akka barbaachisu waan itti amanameefidha. Haala kabaja ayyaana kanaa waliigalaan OPDO'n ayyaana kanaan milkaa'een jira jettee akka lallabachuu dandeessuuf tooftaa wiixinteen itti haa milkooftu malee uummata Oromoo fi miseensota ishee illee haalaan qabattee akka ayyaana kana hin ayyaaneffanne ifaan beeku. Ifaanis waan kana haasa'u. Garuu tooftaawwan armaan olitti wiixinaman kunneen keessaa hin jiraatan taanaan uummatni Oromoo OPDO tufee waan jiruuf wayita filannoo kanaatti ammoo daran hammaatee fincila diddaa garbummaatti illee cehuu danda'a sodaa jedhu irraa kana goote. Kanas ta'e sana uummata Oromoo keessatti ayyaanni OPDO kun kabajamaa jiraachuu illee kan qabu hojjettoota waajiraa ta'uudha. 2. Filmaata karaa nagaatiin xumurachuuf yaalii wayyaaneen gootu ilaalchisee hojii fi qormaatni wayyaanee har'aa inni guddaan sodaa filannoon kun jeequmsa keessaa seenuuti. Yaaddoo kanarraa ka'uun ammoo hanga dhumaatti uummata sossobuu fi bu'aadhaan qabuun hojii ishee isa dhumaa tahee jira. Waggaa 5 kana irbuu uummataaf gama tajaajilawwan hawaasaadhaan seenaman hidha abbayyaa dabalatee sadarkaa eegamu irra gahuu dhabuun qormaata isa jabaadha. Kanaaf piroojeektiiwwan xixiqqaa fi gurguddaa hatattamaan xumuruu irratti xiyyeeffatanii
isa eebbisuu irratti argamu. Kan eebbisiisanis miseensota OPDO'dhaaf amanamoo kanneen tahan tahuu irraa yeroo hedduu hojii waliigalaa kan waajjira koree giddugalaa keessaa qindeessan isaani. Waajjira koree giddugaleessa keessatti hojiiwwan OPDO akka laamsha'uuf karaa saaqee jira. OPDO keessattis qormaata dabalataa ta'e kan itti jiru hojii laamsha'insa waajjira isaanii koree giddugaleessa keessaati. Hojiin laamsha'ame kunneenis caasaawwan OPDO akkaataa barbaadamuun to'atamuu dhabuu fi olaantummaa OPDO tiksuu dhabuudha. Kun ammoo miseensotni akka wal shakkan poolisoota Oromiyaa keessattis rakkoon akkanaa akka uumamu godhee jira. Kanaaf falataa kan jette wayyaaneen hojii dabalataa dabalatteetti. Kunis tuutaa fi liigiidhaan walgahii kaahuudha. 3. Liigiiwwan garaagaraa walgahiidhaan qabuun socho'uu irratti. Mootummaan wayyaanee addatti OPDO'n filannoo bara ammaa kana milkeessuudhaaf liigiiwwan garaagaraa walgahii keesse dubartoota, dargaggoota, qotee bulaa badhaasuu, artistoota, abbootii seeraa, waldaalee imaaxaa fi kanneen biroos bifa wal fakkaataan itti fufte. Uummanni walgahii waamamee fi maqaa leenjiidhaan deemu kun hundumtuu akeeka mootummaan kun waameef beeka. Kunis sodaa filannoo ta'uu fi filannoodhaaf kadhachuu ta'uu isaa osoo walgahii hin eegalamin ni beeka. Kana ta'uurraa caasaan walgahii taa'e hundumtuu gaaffii kaleessa kan walgahii fi leenjii nu hin kennine har'a maaltu isin dirqisiise jedhu haala wal fakkaataan gaafatu. Kanarraa wayyaaneen kan fayyadamaa taate waan miidiyaadhaan ittiin ololtuu fi hojii miidiyaadhaaf ta'u argachuu ishee qofaadha. Kanaan ala namootni walgahii kana irratti argaman dandeettii fi akeeka OPDO hubanne jedhanii wayita qaanessu argame. Leenjifamtoonni gaaffiiwwan akkanaa kaasan ammoo namoota walgahii gaggeessan gamaggamsiisee miseensonni isaanii deebi'uudhaan caasaa fi waajjiraan akka wal gamaggaman taasise. Waliigala miseensonni OPDO dhuunfaadhaanis ta'e miidiyaadhaan akka dhaadatanitti uummata akka harkaan qabne miseensota isaanii amanamoo ta'anitti dubbataa jiran. Haala hammaataa kana keessa jiraachuu isaanis ni gamaggaman. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Dhaggeeffattoota keenya amma gara gaaffiif deebii taasisnetti sinan dabarsaa turtii gaarii. Gaaffiif deebii sagalee qeerroo waliin taasisuuf eeyyamamaa ta'uu keef hedduu si galateeffanna. Jaal keenya maqaa keerraa eegaluudhaan akka nu beeksistu barbaanna. Duraan dursee isinis galatooma isiniin jedha warra sagalee qeerroo bilisummaa achirra qopheessitan. Simatuu keessaniif keessummaa keessan ta'uuf ammoo anis gammachuu guddaan natti dhagahamee akkuma isinillee beektan uummanni Oromoo beekan ani maqaan koo akkuma na beekan hedduu Ahmad Muhammad Bosona Baalee jechuudha. Akkasitti na beekanii hedduun namaa jechuu Facebook irratti namni yeroo na arguu fi falmii itti kaasee ammoo mootummaa wayyaanee kanaan falmatuudhaaf dura dhaabadhee hedduun namaa na beeka jechuu kanarratti. Tole. Jarmayaa qeerroo bilisummaa cinaa dhaabachuun yeroo garaagaraatti deeggarsa taasisuudhaaf maaltu sin kakaaseme? Kanaafuu gargaarsa qeerroo godhuuf wanni na kakaasee jedhee ammoo Oromummaa kiyya. Oromummaan ammoo dhaloota waan ta'eef waan dhaloota ta'eef eenyummaan dirqama nama hundarrattuu jechuu nama lammii Oromoo ta'e ka Oromummaa himatu hundarrattuu waan dirqama ta'eef qeerroo wajjin dhaabatuuf. Hayyee. Yeroo garaagaraatti mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromoo diiguudhaaf tooftaa garaagaraatti dhimma ba'a. Amma immoo filannoo dharaa geggeessuuf socho'aa jira. Kana isiniif gareen keessan akkamitti ilaaltu? Gaafii keessan kalammataa kana gaafattan irratti nuti ani akka mataa kiyyaatti ta'eeti sabni Oromoo bakka jirutti dhaamti ani dabarsu hunda isaaniitti andugaa isiniin jedha yaa ummata Oromoo akkuma viidiyoon na agartan Facebook na agartan akkuma yeroo dhaamsi isinii dabarsaa ture hedduu jechuudha. Siyaasallee hedduu beeketti miti garuu Oromummaan natti dhagahamteeti eeganatti dhagahamte mootummaa abbaa irree miliyoonni 3 yaalammii keenya yaalammii Oromoo miliyoonni 3 miliyoona 45 bulcha jechuun qaanii mataa ol fudhannee deemuu hin dandeenyu. Kuni dirqama Oromummaati.
qeerroo gargaaruun qeerroo bilisummaa ka diina dura dhaabatu biyya keessatti dura dhaabatu osoo kadhaa hin tahin kabajaadha kuni dirqama mootummaa wayyaanee mootummaa habashootaa bara 120 ammoo qalabaa turre isaanii gibira kafalle qeerroo keenya bira dhaabachuu baatii takka waan dalaganne irraa bira dhaabachuu akkamitti dadhabna. Xumura irratti ilmaan Oromoo biyya alaa fi biyya keessaa jiraniif dhaamsa maalii qabdu? Kanaafuu dhaamsi kiyya asirratti haasawallee hedduu hin haasawwan haasawallee hedduu hin barbaadu haasawa xiqqoo haasawanii dalagaa guddoo dalaguu barbaachisa. Yaa ummata Oromootti dhaamsi guddaan itti dhaamu barbaadu. Qabsoon foormulaa hin barbaachiftu. Qabsoon foormulaa hin barbaachiftu. Ummanni keenya siyaasa fi nama garaa dhiibuu fi takki ammoo karabaattaa nama godhatuu fi doktora waraqaa guddaa warra baatu hin barbaadu. Nama dhugaa dubbatu barbaada. Mee mallattoon kanaa guyyaa kaleessaa yeroo gabaabdutti an dubbadhetti sa'a takka keessatti osoo hin gahin riyaala 3,000tti ergan jechuudha. Ummanni keenya dhugaa waan barbaaduuf jechuudha. Qeerroon keenyallee dhaamsi boodatti isinii dhaamu jabaachuu qabdanii isiniin jedha biyya keessatti ummata Oromoo hundatti kan dhaamu kana. Mootummaa habashoota fi naaftanyoota biyya keessa jiran barbadeessaa bakka jirutti dhaamsi isinii dhaamu. Akkuma duraan isinii ibse qabsoon foormulaa hin barbaachiftu tana beeka. Mee fakkeenya biyya Masrii fudhadhaa, biyya Tuunis fudhadhaa, biyya Liibiyaa fudhadhaa akkamitti kaan guyyaa 18tti akkamatti hori'anii itti kaanii mootummaa abbaa irree waggaa 40 buusan jechuudha. Sabni keenya bakka jiru godina mararraa, Wallaggarraa hanga Booranaatti hanga Harargeetti, Arsiin, Shawaan, Jimma, Iluu Abbaaboor, Baale bakka maraa ka'uu qabdanii qeerroo gargaaruu qabdanii dirqama wajjin dhaabachuu qabdanii nu hundinuu ilmaan Oromoo namni ta'e qeerroon osoo nama biraa hin ta'e nu hundinuu qeerroodha jechuudha. Qeerroo wajjin dhaabattanii mootummaa abbaa irree kana fonqolchuuf yeroo gabaabaa keessatti ammoo dhaamsi saba keenyaa dabarsu kana dirqama wajjin dhaabatuu qabna. Yaa obboleeyyan kiyya ka biyya ambaa jirtan ka biyya Awurooppaa keessa jirtan mee waan biraatii miti dhugaa rabbii isiniin jedha yaa lammii Oromoo bakka jirtanitti waan mootummaa abbaa irree wayyaanee dhugaa rabbii isiniin jedha yaa ilmaan Oromoo dhugaa isiniin jedha hadaraa isinillee sagalee tana na dhageessaa ummata Oromoo mootummaa abbaa irree wayyaaneeti mootummaa habashootaa bara 120 isaan gabbarre jechuutti konne qeerroo Oromoo ta bilisummaa Oromootiif dhaabattu ta ilmaan Oromoo rasaasan dhumaa jirtu diina dura dhaabataa jirtu akkamitti waan baay'ee akka irraa murree erguu fi dadhabna haa gargaaruu isiniin jenna karaan gargaaranillee karaan beekamaadha nama biraa dubbiftanii qeerroo dubbiftanii gargaaruu qabna ciniinnadha osoo wanna baatii takka dalayne doolaaruma 500 osoo arginee fi Oromiyaa miti addunyaa bilisoomsuu dandeenya akka mataa kootitti dhugaa rabbii isiniin jedha waan biraa dhabnee saba keenya bakka mara karaa gubbaa dhaabannee obboleeyyan keenya yoo karaa gubbaa dhaabannee kadhannee erginee qaanii hin qabu kabajaadha jechuudha. Kanaafuu sabni Oromoo bakka jirtanitti xiqqaa guddaan dhugaa rabbii isiniin jedha lubbuutti afaanii jechuu miti afaanii waa dubbatuu miti ani amma diplomaasii sitti haasawaan jiru dhugaa jirtu sitti haasawa tokko keessanii namni lammii dhiiga Oromoo himartan qeerroo bilisummaa ta biyya keessatti rakkataa jirtu ka diina dura dhaabataa jirtu akka gargaartan waan qabdanirraa isinii dhaamsanii ummata Oromooti dhaamu kana osoo nama biraan eegin lubbuu teetirraa eegali ilmaan Oromoo karasaasan dhumaa jiran akka gargaartan isiniin jedha dhaamsi kiikanumaa. Tole. Gaaffiif deebii taasistaniif ammas maqaa sagalee qeerroodhaan irra deebinee isin galateeffachuu barbaanna. Ulfaadhaa. Waatu jira lammii koo daamsaan qabaay. Koomoo koona dhaqqabaay. Garaa koo taarii qabatu kaniina kaasanii madaa koo bara dhibbaa. Lubbuun barataa meeqaay kan itti wareegamee hidhamee. Reebame Annuura Oromiyaa Finfinnee nu sarbanii akka waan abbaan qabneet akka waan gootan qabneet akka waan beekan qabneet Oromoo tuffatanii kunu har'ammoo sabbataat kunu har'ammoo sulultaat bu'uuraayyuu fi galaaniin nurraa fudhatanii
Silas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii arras nu gurgurachuuf lagaa qoodanii. Silas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii nu gurgurachuuf lagaa qoodanii. Maluf goda ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Infalmana biyya keenya hin kenninu murreedina buraayyuuf sabbataa gamaa galaanis keenyuma. Finfinnee handhuura Oromiyaa Maluf goda ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Hin barbaannu maqaa biraa karraa dhalannes haadha qabnaa hidda keenya ganama sanaa Oromiyaan waamna. Kote bulaf barata ilmaan Oromooti kan biyya laaf keessa jirtan kaajufti biyya dabarsi lammisi bannama qabeenya saamamne biyya maasabamne. Biyyan jooteef buna sooretti albuuda sirraa nyaatee dhuge ammaasitti yaada beekaas qabna goota hin namne waa mara. Sababumti diinaan kulluu maal kanarra eenyu teenyuun gadii tuffatamuun keenya hin kenneenu murree nutis biyya keenya olluu namaateera gaa'iyyaa Oromoo wal gaggalaafata taatiin baraana. Muraayyonis kanuma keenya sabbatanis kanuma keenya. Afaanoti federaalaa haa ta'u godinaalee barataan hojjetaa mootummaa federaalaa ilmaan Oromoo kan adamaa jiran haa gadhiifaman. Naannoo Oromiyaa Finfinnee keessaa siidaan mirkaneeffamee siidaan Taaddasaa Birruu haa dhaabbatu. Maluf goda ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Afaan addaa afaan hawaa kan saba guutuu kan hawilaa hidda keenya ganama sanaa afaan keenyaan barna. Beekota meeqa chaabeyyo naangaa'ee dhiiga barattoota meeqa dhangalaa'ee laafee taatee birroo lakkaasee hojiifaa dhiiga eebbisa addunyaa Yoosef Kamachoo. Hin kenninu murree waan numaan falmannaa seenaan nu gaafata lubbuu jaraa sanaa sheffiiree damusee jaakamaa badaanii. Sarva sapa ola de madam, malamne
meeqaanii nu geessitu kufee garaan isaanii nuti sanyiin goota horteen waaqoo guutuu osoo nuti jirru ormee gaanuun galchu ayyaa kan dursee harargeen ulaatu akkasaa kabbadaa baqaanii irree dajaan shakkisoonee saduma keenya mana barumsaa oromiyaa keessatti saduma keenya amara baratamu mana barumsaa finfinnee keessatti bakka maraatti afaan oromoos haa baratamu saduma keenya handhuurra roobiyaa finfinneen keenyumaa. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture sagantaalee wal fakkaataniin yeroo taanu amma wal arginutti nagaan nu tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.